Siidaan giiftii mootummaa Daahoomii duraanii aadaa, seenaa fi duudhaa uummata Benin an calaqqisiisu an uummatichis ittiin boonu. Sanuma irratti hundaa'uudhaan waa'een mootittii Daahoomii kun fiilmiinsaa dhiyeenya kana dhaabbata Hollywoodin hojjetamee mata duree The Woman King jedhuun qophaa'eera. Pireezidaantiin Benin siidaa giiftii Daahoomii kana bara darbe kana adoolessa keessa magaala guddoo biyyattii keessatti ifa godhaniiru. Bakkichi daawwattoota hedduus hawwataati jira. Isaan keessaa Yaa'oo Gulwaamee Ivory Coast irraa siidaa kana daawwachuuf achitti argame. It's a symbol of struggle because in their time it was almost unheard of to see women fighting. Yaa'oon akkas jedha. Siidaan kun mallattoo qabsaa'ummaati. Sababni isaas bara san keessatti dubartoonni bakka dhiirotaa ta'anii yeroo qabsaa'anii fi daangaa isaanii kabachiisuuf lolan dhagahames mul'ates waan hin beekneef. Namni biraan The Amazons fought for Benin, for Dahomey. They were fighting women and played important roles. warri Amaazon Beniniif Daahoomiif lolaniiru. Dubartoonni qabsaa'onni sun dhimma biyyichaa irratti ga'ee guddaa bahaniiru. San waan ta'eef siidaa kana daawwachuufan asitti argame gammadeera. Haa ta'u malee gareen gaazexeessitootaa VOA damee Kooriyaa qorannaa geggeesseen siidaan sun tarii kan dhaabbate kan ijaarame Stuudiyoo aartii Mansuudee jedhamu hooggantoota Kooriyaa kaabaa wajjin hidhata qabu wajjin ta'uu bira gaheera. Dhaabbanni kunis hidhata hooggantoota Kooriyaa kaabaa wajjin qaburraa kan ka'e tokkummaa mootummootaa jalatti uggurri irra kaa'ameera. Tokkummaan mootummootaa bara 2006 hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un akka inni sharafa alaan arganne akkasumas karoora meeshaa niwukilaraa gabbisuu akka hin dandeenye gochuuf ture uggura dinagdee murteesse. Egaan aangaa'onni Benin uggura dinagdee Kooriyaa kaabaa irratti murtaa'e cabsanii ta'a kan isaan kaampaanii Mansuudee Kim Jong-un waliin hariiroo qabu kana wajjiniin ijaarsa siidaa kanaa kan waarratan. Dhimma kana qulqulleeffachuufis koreen gola nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa aangaa'ota Benin gaafatee ture. Garuu deebiin laatame koree kana hin quubsine yaaddoo qabanis hin furre. Dhimma kanarratti ministeerri tuurizimii fi aadaa biyya Benin Babalola Jean Michel Hervey deebii kennaniin. It was designed by Beninese artist called Julien Sinzogan, who is well known and can. Siidaan kun artistii lammii Benin beekamaa Julien Sinzogonan jedhamuun bocamee sanbooda Benin immoo kaampaaniilee waan akkasii hojjetan beekamaniif caalbaasii ifa goote. An hagam beekutti kaampaanii Chaayinatu mo'ate. Injineroota Kooriyaa fayyadaminna Kooriyaa isa kam? San ani waan hin beeku hin jiru jedhan. Egaan uggurri kaa'amee cabeera soo ta'e tokkummaa mootummootaa biyyoota yakka akkasii raawwataniif adabuu irratti badaa cimaa miti. Haga ammaatti qoqqobbii yookaan uggurri Kooriyaa kaabaa meeshaa niwukilaraa oomishuurraa boodatti akka hin deebisne beekamaadha.